Ayyaanni Irreechaa karaa duudhaa isaa eeggateen kabajamuu akka qabu abbootiin gadaa dhaaman. Irreechi addunyaa irratti akka beekamuu fi hunduu gahee isaa baachuu akka qabulleen himameera. Roobii Abarraa. Irreechi ayyaana uummanni Oromoo gamtaan Tulluu Malkaatti bahanii waaqa kadhatanii fi galateeffatanidha. Sirni kabaja ayyaana kanaa waggaatti yeroo lama wayita Arfaasaa birraa kan kabajamu yoo ta'u, Irreechi Arfaasaa kadhaa waaqa gamtaan roobni nagaan ganna akka roobuu fi tibbi gannaa nagaan akka ba'uuf tulluutti bahamee kadhatamudha. Ayyaanni Irreechaa inni birraa immoo uummanni tibba gannaarraa nagaan birraatti ce'uusaaf Malkaatti gamtaan bahanii yeroo galata galchanidha. Ayyaanni kun naannoo Oromiyaa bakkeewwan garaagaraatti kan kabajamu yoo ta'u, akka waliigalaatti magaalaa Finfinnee Hora Finfinneetti fi magaalaa Bishooftuu Harar Sadiitti uummanni Oromoo biyya alaaf biyya keessa jiraatu uffata aadaan faayamee kan kabajudha. Kanaan alattis bakki kun bakka walgeettii fi tokkummaan Oromoo itti mul'atudhas jedhu abbootiin gadaa dubbisne. Irreechi uummata Oromootiif bakka itti galateeffatanii, bakka galatatti deebisanii, bakka tokkummaa ofii itti dubbatanii, itti galatoonfatanii tokkummaa irree uummata Oromooti. Xiqqaanis guddaanis haati siinqees abbaan gadaas dargaggeessis dargaggeettinis bakka walgeettii, bakka dhugaan itti dubbatamu, bakka nagaan dhaqanii nagaan itti galan, bakka saa ofii, qe'ee ofii, waaqa ofii itti kadhatanii barii birraa irratti waaqa ofiitti waaqeffatanii. Irreensi waltajjii tokkummaa Oromooti. Irreensi waltajjii jaalala Oromooti. Irreensi irree Oromooti. Irreensi Oromummaa calanqisiisa yookiin calanqee mul'iftuu agarsiiftuu Oromooti. Tokkummaa faayummaa faayanii guyyaa gaafa irreessaa san dirree hora Oromoon kalee alaabaa itti dhaabattee handhuura dirree Oromiyaa sanitti wal baratu. Ayyaanni Irreechaa mallattoo nagaa jaalalaaf tokkummaa ta'e kun duudhaattiin kabajamuu qabas jedhu. Aadaa Oromoo keessatti safeeffannaa keessatti safuu eeggatuu keessatti Oromoon gizee deemu icoo ofii qabatuu malee haati siinqee ofii qabatuu malee abbaan gadaa halangee ofii qabatuu malee meeshaa garaagaraa qabatanii hin bayanii walgeettiin sun walgeettii nagahaati kan sirna biraatti geeggeessanii miti. Naamusa qaba mataa isaa akka danda'e yeroo irreensaaf deeman waan jedhaa deemantu akkatti deemantu irreensi poolitikaa miti. Aadaa Oromoo keessaa tokko. Kana waan ta'eef aadaan Oromoo dureetti, aadaan Oromoo bareeddu, aadaan Oromoo saayintisii jechuu hin dandeenya. Isii dhugaa jechuudha. Uduu waliin jedhe, uduu waan darbanne, uduu waliin dhoofne, faaruu biraa osoo hin argisiifne faaruu guyyaa irreessaa sanii fi milkii saba Oromoo sanii argisiisuutiin achirratti dhiyaatu barbaada. Naamusa jechuun nagaya, gammachuun bahee gammachuun galu. Ayyaana Irreechaa mallattoo tokkummaa fi qabeenya uummata Oromoo ta'e kana duudhaasaa eeggatee addunyaatti akka beekamuuf hunduu gahee isaa baachuu akka qabus abbootiin gadaa kun dhaamsa dabarsaniiru. Godina Booranatti roobni hagayya jedhamuun beekamu kan yeroo dhiyootti eegaluu xiqqaachuu akka danda'u raagame. Hawaasa fi qaamoleen dhimmi ilaalus ammarraa eegalanii qophaa'uu akka qabanis himameera. Buruu Konsoo. Booranatti waqtiin rooba lama jira. Gannaaf hagayya jedhamuun beekama. Ganni naannoo ji torbaffaa kan roobu yoo ta'u, hageetti ammoo naannoo ji lamaffaa roobti. Qaamoleen gargara kan haal qilleensa raagani roobii hagayyaa kan godina Booranaatti roobuuf adeemu agdurii caala xiqqaachuu akka danda'u. Qaamoleen karaa aadaa ammayyaatiin roob raagan kun ni harki caalu roobii xiqqaachuu waan danda'uuf qophii barbaachisaa jedhan. Abba Khefiyaaloo Ayyelee tajaajila meteoroloojii biyyaalessaa damee kibbaatti hojii gaggeessaa fi qorata meteoroloojiiti. Roobii hagayyaa bultii xiqqoon duubatti godinichatti roobuuf deemu xiqqaachuu akka danda'uuf ammumtan ayyuu itti qophaa'uu akka qaban akeeka. የሀገያው ዝናብ በመጠን ያነሰ ነው። Bokkaan hagayyaa miisa xiqqaa godinni kun bokkaa hanga miilimeetira 300 argata. Kanaan wal qabatee oomisha margaatiif midhaaniif illee bokkaan jiru xiqqaa waan taateef rakkoolee kanaan wal qabatanii dhufan dandamachiisuuf qaamoleen dhimmi ilaallatu amma murree eegalanii qophaa'uu mala. ተጽዕኖችን ለመከላከል ዝግጅት ማድረግ እንዳለበት Raaga rooba hagayyaa kana Abba Khefiyaaloo dhibbeentanis ta'anii ibsanii jiran. አሁን በሀገያ ወቅት ሊገኝ የሚችለው ዝናብ በፐርሰንት Bokkaan waqtii hagayyaa kan argamuu danda'u harka 45 idilee, harki 35 idilee olii fi harki 20 idilee gad ta'uu danda'a. Tilmaam jedhu jira. Ammallee bokkaan idilee rooballee naannoon kun waan taateef roobii ni qabaabata. የዝናቡ መጠን ያጠረ ነው። Warri karaa aadaatiin roob raagulleen yaanni gargara hawal'aattuu yaa jiraatullee hedduun isaanii roobii xiqqaachuu akka danda'arra walii galan. Itti gaafatamaa waajjira buusaa gonofaa godina Booranaa Aabliiban Saaraa roobii hagayyaa kun xiqqaachuu waan danda'uuf hawaasi odeeffannoo argatir dhaabbate midhaan dafee dhaqqaba facaafachuu akka qabiman. Hubannoon tun akka uummata keenya birgeetu uummati waan kan dhaga'ee roobii hagayyaa kamara kana gabaabaa akka ta'e akka beekan. Lafa namni laf qotulleen midhaan mataa laafoo waan akka biilaa kan akka qotuu fi
yeroo namallee ariitiin dafanii akka dura qotan aduu bukkeenni lafatti hin cumle. Uummati marra bisaan qabu qusachuun manca'iinsi irraa keeguu malillee aablii bandhaamanii jiran. Midhaan ganna argannee fi haftee midhaan irraa hafte marroo nanaan argannee walii qabuu jirkan uummati akka qusatu. Namni laf qonnaa hidhee haftee midhaanii obruu marri adokee jiru aamatanii tuulachuu ka qaban ibiddi taanii gubuu jira. Waqtiin asmaraan dura dabruu jirti jedhanii namni ariitiin ibiddi taa'ee wanni gugubuu jirin jirti. Kun ammoo akka hin barbaachifnetti borii rakkoo kalee keessa dabarsuun qaabachuu malu waan taateef yoo cufaa nama harka nam dur qabata'u malee. Dhaabbileen dhuunfaa buusii soorama hojjetaa isaanii bira jirurraa sassaabuun wabii hawaasummaa lammiilee mirkaneessuu qabu jedhame Jamaal Ibrahim. Sooramni buusii mindaa hojjetaa irraa muramee walitti qabamuun turtii booda bifa durgootiin kafalamuudha. Buusiin kun dhibbantaa 7 mindaa hojjetaa irraa dhibbantaan 10 takka immoo dhaabbata hojjetaa qacaree irraa sassaabamu. Kanaan dura buusiin sooramaa hojjetaa mootummaa qofa irraa sassaabamaa kan ture yoo ta'u, faayidaaf mirga hojjetaa dhaabbilee dhuunfaa kabachiisuuf jecha labsiin hojjettoota dhaabbilee dhuunfaa 1268 muraa 2014 bahee dhaabbileen dhuunfaa nama lamaa fi isaa ol hojjechiisan buusii sooramaa hojjettoota isaanii akka sassaaban murteesse. Dargaggoo Haafis Kadir dhaabbata dhuunfaa magaalaa Harar keessa jiru tokko keessatti hojjetaa labsii soorama hojjettoota dhaabbilee dhuunfaa akka hin beeknee fi buusiin sooramaa mindaasaa irraa citaa akka hin jirre dubbata. Faayidaa isaa otoo jiraatee dhufe bareeda silaa nu bira gin hin geenne. Hojjetaan dhaabbata dhuunfaa keessa hojjetu tokko waggoota 10 oliif buusii sooramaa kafalee yoo du'e maatii isaatiif durgoon sooramaa ni kafalama. Kana malees osoo hojii irra jiru balaan qaama isaa hir'isuu isa mudatee fi hojii hojjechuu yoo dadhabe wabii hawaasummaa itti fufiinsa qabu ni argata. Obbo Omar Ahmad jiraata magaalaa Dirree Dhawaati. Buusiin sooramaa hojjettoota mootummaa fi dhaabbilee dhuunfaa muramu wabii jireenya lammiilee waan ta'eef barbaachisaadha jedhan. Abbaan dabruudhaan takka haati dabruudhaan maatiin akkam bittinnoone abbaan miidhamuudhaan haati miidhamuudhaan maatiin akka waan ittiin jiraattu hin dhabne godhuu keessatti sooramni hedduu barbaachisaadha jechuudha. Mirga sooramaa kana qabaatee namni jiraachuun mana mootummaa keessatti haa ta'u mootummaa ala dhaabbilee dhuunfaa keessatti haa ta'u wabii kana qabaatee jiraachuun tokko abdiidha jechuudha. Sooramni hojjetaa mootummaa fi hojjetaa dhaabbilee dhuunfaa waggaa 60 booda kafalamuu kan jalqabu yoo ta'u, namni umriin isaa waggaa 55 kan waggaa 25 tajaajile gaafii isaatiin durgoo sooramaa argachuu danda'a. Labsiin soorama hojjettoota dhaabbilee dhuunfaa murteessuuf bahe aangoo buusii soorama hojjettoota dhaabbilee dhuunfaa sassaabuu seektara galii sadarkaan jiruuf kanne. Obbo Abdii Yayyaa itti gaafatamaa abbaa taayitaa galiiwwanii bulchiinsa magaalaa Maayaati. Akka magaalaa Maayaatti soorama hojjettoota dhaabbilee dhuunfaa jalqabuuf haal duree hunda akka xumuran himuun hojiin kun hojjetaa fi hojjechiisaa walitti hidhuun oomishtummaa dhaabbilee waan dabaluuf faayidaa olaanaa qaba jedhan. Itti gaafatamummaan hojjetaan tokko qabu ni dabala jechaadha. Itti gaafatamummaan dabale jechuun oomishni isa sanii hojiin isa sanii fiinxabaa jechuudha. Investimentiin namichi investimentii irratti nama qaxareessan hojii isaa yaaddoo malee hojjeta jechaadha. Hojii raawwachiisaan bulchiinsa wabii hawaasummaa hojjettoota dhaabbilee dhuunfaa biyyoolessaa obbo Abaatii tokko faayidaa fi mirga hojjettoota dhaabbilee dhuunfaa kabachiisuuf labsiin soorama hojjettoota dhaabbilee dhuunfaa 1268 muraa 2014 bahee hojii galamuus hubannoo irratti qaamni waan tureef hanga barbaadamu bu'aan hin dhufne ጃን ከዚህ በፊትም የማህበራዊ ዋስትና ሽፋን የሚያገኙት የመንግስት ሰራተኞች ብቻ ነበሩ። ከናንዱራ ሆጅቶቶ ሞቱማ ቆፋቱ ወቢ ሐዋሱማ አርገቻ ቱሬን ሆጅቶኒ ሞቱማ አኩመ ቀጨረመኒን ባሲ ሶሮማ ከፈሉ ጀልቀቡ ሶሮምኒ ሆጅቶቶ ዳብሌ ዱንፋ የሮ ዲሆ በርኩመል ማፊ ሰዲራ ጀልቀቤ ዳብሌን ዱንፋ ሁበኖ ደቡራ ኸንኬ ቡሲ ሶሮማ ሆጅቶቶ ኢሳኒቲፍ ከፈለን አከባሲ ደበለታቲ ኢላሉን ሪንጭጩቱ ሙለታም ዳብሌን ዱንፋስተ ቦቲን ቀቤኛ nama lamaa fi isaa ol hojjechiisan buusii soorama hojjetaa isaanii dhibbantaa 7 hojjetarraa dhibbantaa 10 immoo itti dabalan dhibbantaa 8 galchuu dirqama akka qaban himuun buusii kana kafaluu dhabuun adabbii cimaa akka hordofsiisuu hubachiisan dhaabbileen dhuunfaa buusii soorama hojjettoota isaanii itti yaadanii galchuu qabus dhaaman. ስለዚህ የግል ድርጅቶች ሰራተኞቹን ባያስመዘግብ በጡረታ ባያስመዘግብ dhaabbileen dhuunfaa soorama hojjetaa isaan bira jiru beeksisanii yoo hin kafalle adabbii dhala qabuutu isaan eeggata. Maallaqa hamma sibira jiru adabbii waliin akkaawuntii keetirraa dhoorkaa tokko malee akka muramu ni godhama. Lammaffaa maallaqa baankii keessaa yoo hin qabaannellee qabeenya kee guutuun akka dhaalamu mirgi labsiin dhaabbatichaaf kennamee jira. Kana malees dhaabbileen dhuunfaa buusii kana hin kafalle hayyamni daldalaa hin haaromfamuu fi baankiirraa liqii argachuu hin danda'an rakkoo hedduutu isa mudata. Hojiin kun akka milkaa'uuf labsii soorama hojjettoota dhaabbilee dhuunfaa irratti hubannoo uummataa cimsuu irratti xiyyeeffannee hojjenna. Dubartoonni rakkoo isaan mudatu kamiifuu harka kennuun qaban jedhanii Profeesar Gargaartuu Yuunivarsiitii Wallaggaa Dr. Alimaa Jibril Reednaa ofii keessatti kaayoo fi
galma kaatanii fi cichoomanii yoo hojjetan ima ga'u jetteerti. Sabboontuun qoosaa. Dr. Alimaa Jibriil Yuunivarsiitii Wallaggaatti barsiistuu gargaartuu Piroofeesaraa akkasumas qorattuu fi Daayireektara dhimma koorniyaa Yuunivarsiitii Wallaggaati. Dr. Alimaan hojii idilee isaaniin cinatti jireenya hawaasummaa keessatti hirmaannaa gaarii kan qabanii fi hojii tajaajila lammummaan fakkeenyummaa guddaa dubartii qabanidha. Ilaalcha hawaasaa yeroo durii ijoollummaadhaan heerumuuf dirqisiifamuu dubbatu. Bartee hawaasaa dhiibbaa qaban kanneen akka fedhii fi umrii malee heerumuu bu'aa bahii hedduu keessa darbuun yeroo ammaa sadarkaa ammarra jiran irra gahuus ni dubbatu. Kutaa 5 gara 6tti gaafan darbee jiru akkan heerumuun dhaga'a jechuudha. Maatiin kun heerumsiisuu barbaadu. Isaanii fi wanti isaan beekaniif wanti isaan jaallatan wanti isaan barbaadanis na heerumsiisanii gaa'ela ijaarradhee mana ijaarradhe akkan ijoollee horadhudha. Chaalenjoonni inni guddaan na mudate chaalenjii karaa hawaasaa sitti dhufudha. Sababiin isaas hawaasni keenya simiidhuuf jedhee miti. Aadaa isaa safuu isaa baay'ee kabajaa. Akka aadaatti fudhateera jechuudha. Amma shamarreen tokko heerumtee deebitee mana teessee mana teessee daa'ima tokko lama da'anii maal manaa garba umuyyuu ulfaataa. Ani garuu heerumee naannoo torbee 2-3 boodan barnoota dhaquuf ba'e. Haadha ta'uun dhamaatii hedduu qaba. Haadhummaan cinatti hojiilee garaagaraa gaafa hojjettu ammoo alaatti kutannoo si barbaada. Dhamaatii sana keessaa bahuu fi cimuutu barbaachisaa jedhu Dr. Alimaan. Jireenya ofii keessatti kaayyoo fi galma kaa'achuun galmicha sanaaf ammoo cichoomanii yoo hojjetan milkaa'uun ni danda'amas jedhan. Inni guddaan kaayyoo qabaachuudha. Maal kaayyoon koo? Kaayyoo koo kana ammoo akkamiin immoo galma geessifachuu danda'a jennee yaaduudha jechuudha. Galmi koo dubartii cimtuu beekamtuu taate tokko ta'uudha jedhee nan ka'e yoon ta'e zan taa'ee abjoodhee nan ta'uu hin danda'u. Taa'anii abjoochuudhaan eessa ga'uu hin danda'amu. Therefore maal gochuun irraa eegamu jabaadhee chaalenjii natti dhufe hunda dandamadhee gara fuulduraatti amma tokko Oromoon maal jedhama maaksaa keessatti taa'urra siquu wayya. Yeroo ofii seeraan fayyadamuun rakkoowwan jireenya keessatti nama mudatan irraa barnoota fudhachuun galma ofiif suksukuun murteessaadhaas jedhu. Yeroo ofii sirriitti fayyadamanii gufuu nama mudate immoo gufuu sanaaf kufuu osoo hin taane akkuma taate gatantarte bira dabartee sassi bira darbe sanarraa barnoota fudhataa ittiin jabaata ittiin cimaa gara fuulduraatti yoo deemte dhugaadhaa rabbis si gargaara. Dr. Alimaan tattaaffii koon cinatti deeggarsi maatii koo keessumaa tumsi abbaa manaa koo iddoon irra jiruuf utubaadhaa jedhu. Kunis fakkeenya namoota hedduuf ta'uu kan danda'edha jechuun himu. Ani dhugaadhaa abbaa warraa koo baay'een galateeffadha. Baay'ee nama na hubatudha. Baay'ee nama even ana caalaatti na wajjiniin dorgoma ciniinsifataa jechuudha. Wanta ni ta'u hunda keessatti yoo jabaatte hojjette kaayyoo kee sana gara fuulduraatti immoo ilaalte yoo cichoomtetti jabaattetti cimte karaa qulqulluun hin jiru jedha yeroo baay'ee. Dubartoonni ilaalcha ofiif qaban sirreessuun ofiif bakka laatanii ilaalcha duubatti hafaate irraa bilisa of gochuun eenyuun iyyuu qixxee hojii ofii sochoosuu qabu. Jalqaba garuu ofiif yaadaa fi ilaalcha gaarii qabaachuutu irra jira jedhu. Ilaalcha ati ofii qabdutu si murteessa siin jedhan dubartootaaf. Atoo akkuma namoonni itti si ilaalanitti of ilaalta. Ani koo dubartiidhaam ofiin jetta. Ani hin danda'u ofiin jetta. Ani amma dhiiraa hin hojjedhu ofiin jetta taanaan inni sun rakkoo guddaadha jechuudha. Isa kana sammuu keenya keessa baasuu danda'uu qabna. Ani dhiiraan maaltu adda na godhe? Addummaan keenya dhiirummaaf dubartummaa. Inni kun uumamaan kan jirudha. Uumamaan ani dubartii ta'een dhaladhe dubartii ta'ee dhalachuun kooyyuu eebba guddaadha jedhaan.